Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka miidiyaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraattan isiniin jedha. Hadda chaanala haarawaa eegaluun jira. Kanaaf waan baay'ee tokko namatti tolu isiniif hojjedha. Waan baay'ee tokko nama gammachiisuu fi barumsa wantoota kanneen akka YouTube irraa qabatee, Facebook irraa qabatee, akkasumas immoo WhatsApp, Telegram, Imo wanta kamiyyuu YouTube ta'ee wanta kamiyyuu isiniif dalagaa jechuudha. Akkasumas immoo duraan chaanala biraa dalagaatiin ture, amma dammoo kana haarawaa bannee jira jechuudha. Chaanala kana waa'ee aappii akkasumas diraamaa qabatee wantoonni nu jalaa dhabamellee hin jiru. Kanaaf asirratti hojjanna jechuudha. Sirriitti nu faana bu'aatiin nu hordofaa. Hadhamee waa'ee about Facebookiin kun maalidha? Haala kamiin fakkeenyaaf yeroo fayyadamnu fuulli keenya jechuun ija keenya nu miidhaa jechuudha. Fakkeenyaaf fuula keenya nu ifeetiniin kun waan amma kiyya gurraachaa backgroundin Facebook kiyya gurraachaa jechuudha. Kanaafuu akkamitti haala kamiin akka iji keenya akka nu jalaa hin miidhamnee fi nutti hin ifne haala kamiin laayitii isaa gara gurraachaa jijjiirannaa dark mode isaa jechuudha. Akkasumas dammoo waan tokko post yeroo goonu akkasumas dammoo wantoota garagaraa friendii keessan lakkoofsa keessan namni tokko akkasiin jalaa hin agarre jechuudha. Akka haaq isin jalaa hin goone namni baay'een haaq isin jalaa godhaa isin jalaa hatee isin waliin fayyadama. Akkasumas dammoo namni biraallee isin waliin fayyadamaa jiraate haala kamiin silkii akkamiitiin akka fayyadamaa jiru, Samsung ta'e, Oppo ta'e wanta kamiyyuu inni fayyadamaa jiraate bilbila isaa hojii fi iddoo inni jiraatu wajjin isin ol baasa jechuudha. Kanaafuu qabuu dandeettan jechuudha. Kanaaf mee waa'ee Facebookaa kana hadha wajji ilaalaa jechuudha. Kanaaf akkasumas Facebook yeroo ilaaltan like gochuu hin dagatinaa nama kamiyyuu. Akkasii isiniin jedha. Hadha barumsa gara ammaaf gara barumsa keenyaa seenna jechuudha. Duraan dhuftanii maal gootanii Facebooka erga bantaniin booda haala kanaan dhuftaniitiniin laayitii kanarraan isinitti agarsiisa jechuudha. Hunduu tokkoma jechuudha. As bira sarara sadiin kana bira tuttanii jechuudha. Erga tuttanii jettanii kunoo haala kanaan isinii ba'a jechuudha. Wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kunoo as bira Facebook yoo jettan kunoo as biraan wantoota baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf waan tokko isinitti agarsiisee bira taraa jechuudha. Kun as biratti dark mode kan argaa jirtanii miti. Inni kun fuula ija keenyaaf jechuudha. Iji keenya akka hin miidhamne kan nuuf godhu jechuudha. Fakkeenyaaf duraan silkiin keessan akkana jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun akkana jira jechuudha. Kun argitanii ija keessan isin miidha. Ifaan kun dammoo baay'ee ija keessaniif baay'ee tokko isin miidhuu danda'a jechuudha. Kanaaf isa kana dhuftaniitiin isin maal gootanii isa kana akkanatti oonii godhattan jechuudha. Kun amma oon ta'ee jira. Kalariin isaa gurraacha, barreeffama qofatu nama mul'ata waan ta'eef baay'ee nama miidhu jechuudha. Ija kiyyaaf haga fedhe yoo irra deemeetiin fayyadame nama miidhu jechuudha. Akkasumas dammoo kun languageedha. Amma keessa seennee Facebook maal akka ta'e ilaaluudhaaf dammoo settings kan jedhu kana keessaan seentanii jechuudha. As bara jechuudha. Kunoo settings kan jedhu kana keessaan erga seentanii as keessa wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu mee wantoota kanneen hundayyuu wajjin ilaalaa jechuudha. Duraan dursinee mee silkii keenya wajjin fayyadamaa jira haala kamiin eenyu akkasii waliin fayyadamaa jiruu fi silkii keessan namni biraa haga isin jalaa godhe isin jalaa fudhateetiniin emaila keessan fudhatee paaswordii keessan isin jalaa hateetiin yoo isin jalaa fayyadamaa jiraate haala kamiin akka itti ofirraa qabdanii fi eessa akka arguu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo security jedhu kana keessa as bira kunoo security and login kan jedhu kana bira jechuudha. Isa kanarra yoo akkanattan kun as bira argitanii amma Facebook kiyyaa jechuudha. Fakkeenyaaf Samsung Galaxy kanaan online irra jira jechuudha. Active nuu jedhaa jira jechuudha. Kanaaf amma online irra jiraachuu kiyya agarsiisaa jira jechuudha. Namni kun dammoo hawaayin kun na waliin fayyadamaa ture. La silkii kiyya na jalaa fudhateetiniin sa'aatii meeqa dura sa'aatii 14 dura kunoo argitanii sa'aatii 14 dura bahee jira jechuudha. Fayyadamaa ture jechuudha wajjin jechuun kun amma silkiin kiyya anatti fayyadamaa jira. Inni dammoo na dura fayyadamee bahee jira jechuudha. Kanaafuu akkasumas dammoo siimoor kanarra yoo gatuutan namoota isin waliin fayyadamaa turan hunda namoota silkii keessa isin jalaa hate kun as keessa jira jechuudha. Kun namichi kun bachi hawwannaa kun na hojii fayyadamaa jira jechuudha. Kun abbaan silkii kanaa jechuudha.
Hawaayeen kun waliin fayyadamu jira. Kanaafuu haala kamiin ofirraa balleessaa kan jedhu fakkeenyaaf mala salphaadhaan dhuftanii isin nama kana hin barbaaddan yoo ta'e nama guutuu ofirraa barreessuu barbaaddan kun as bara log out of all kan jedhu kana jechuudha. Isa kana irratti tuqxaniitiin mala salphaan balleessuu dandeettan jechuudha. Muraasa balleessuu barbaadan damma fakkeenyaaf isuma kana irratti mee haa tuqu fakkeenyaaf isuma kana iyyuu haala kamiin ofirraa balleessuu dandeettan jechuudha. Dhuftaniitiin kuno isuma kana iyyuu isa qofa log out kuno as bira argitanii yoomirraa akkana waliin fayyadamaa ture kuno Desembarii 16 2020 irraa waliin fayyadamaa ture. Inni kun jechuudha silkii kanaa fi eessa kuno yoo barbaadan safara isaa kuno kaaroo Ijiptii kan jedhu kana maappii isaa kana irra tuqxanii eessa akka inni itti argamu silkiin kun barayyuu gahuu dandeettanii nama san qabuu dandeettan jechuudha. Birumaa qaamaan bira gahuu dandeettan jechuudha. Akkasumas dammoo as bira kuno log out irraa gootanii yoo jettan silkii irraa isaa irraa hin bada abadan silkii isaa ittiin hin fayyadamu lamuu jechuudha. As bira log out godhuu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu yoo qabuu barbaadanis osoo irraan balleessine kuno as biraan tuqxaniitiin iddoo kanarraan isayyuu argachuu dandeettanii. Akkas kun dammoo as bira kan baase yeroo inni irra seeneetiin fayyadamaa ture jechuudha. Of duuba deebine yoo ilaalle kuno sa'aatii inni fayyadamaa ture jechuudha. Na wajjin kuno sa'aatii inni irraa bahaa ture kuno amma duratti sa'aatii 14 dura irraa bahee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan qabuu dandeettanii jechuudha. Kuno as bira dhuftanis akkasumas dammoo change password kan jedhu kana password jalaa jijjiirachuudha. Facebook ni keessan haa isin jalaa ta'aa jira waan ta'eef as biraan jijjiiratan jechuudha. Kana jijjiirachuuf maal gootanii as biratti password keessan kan duraanii galchitan jechuudha. Itti aansee dammoo haarawaa kan amma galfachuu barbaadan san dammoo as bira galfattanii jechuudha. Ammas deebitanii haarawaa as bira galchitanii wittan save changes kadhu kananii tuqxanii achiin booda isiniif jijjiiramaa jechuudha. Yoo akka tasaa password keessan dagattan dammoo haala kamiin jijjiirtan kan jedhu dhuftanii tumaan as bira forget password bakka jedhu kan argitanii forget password as bira tuqxaniitiin jettan karaa sanaan jijjiirachuu dandeettan jechuudha. Kana bal'inaan irra deebi'ee mata dureedhaan haala kamiin akkamiin password akka jijjiiratan haala kamiin silkii kanneen akka itti ofirraa qonnaatan isinitti agarsiisa. Haadha keessa isinumatti agarsiisuudhaaf malee yeroo itti aanu seeraan gabbu'ee hunda isaa kanneen hundi isaa hojii mataa isaa qabaa jechuudha. Kanneen hunda isinitti agarsiisaa jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf as keessaa baanu wantoota baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf privacy setting kana keessa waa baay'eetu jira jechuudha. Kuno kanneen waan baay'eetu as keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen hunda isinitti agarsiisa jechuudha yeroo biraa jechuudha. Fakkeenyaaf kuno who can look your app using the email address your kan jedhu kana ilaas para addressii kana jechuudha. Iddoo keessan naannoo addressii Facebook keessanii akka namni agarree yoo barbaadan isuma kana irra tuqxanii fakkeenyaaf everyone yoo jedhe eenyuyyuu isin arguu danda'a. As biras friends of friends kadhu friending isin jala jiruu fi friending nama san jala jirullee isin arguu danda'a. As bira kun dammoo friends kan jedhu dammoo friending keessan kan isin jala jiru qofti arguu danda'a jechuudha. Kun dammoo only me raddeeffachuu qabdan jechuu isin only me isin malee nam tokko arguu hin danda'u jechuudha. Addressii keessan yookiin naannoo bakkaawwan addressii Facebook keessan isin malee namni arguu hin jiru jechuudha. Akkasumas who can look as biratti kuno who can look your app using the phone number you jedha. As biratti jechuudha. Lakkoofsa keessan kan isin Facebook ittiin banatan san namni kamiyyuu akka hin argine yoo barbaadan kuno as bira tuqxanii jechuudha. Kuno akkuma reef isinitti agarsiise everyone kun namni kamiyyuu arguu danda'a. Friends of friend kana dammoo namoota friend isin jala jiranii fi friend isaa namoota isin jala jiru of jala qaban hundi isin arguu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf friends kan jedhu kun dammoo friendota isin jala jiran jechuudha. Adii keessan jala warra jiran jechuudha. Isin dammoo maal gootanii only me kan jedhu kana raddeeffattanii jechuudha. Mala salphaan waan baay'ee tokko namatti tole nam tokko arguu hin danda'u. Lakkoofsa keessan eenyuyyuu arguu hin danda'u jechuudha. Akkasumas wanta kamiyyuu taanaan as keessaa jechuudha. Facebookuma keessaniyyuu namni tokko akka isin arguu hin dandeenye akkasumas dammoo hiriyoota teessanillee akka namni hin argine kun guyyaa dhaloota keessanii who can see your birthday jedha. Guyyaa dhaloota keessanis akka namni tokko hin argine akkuma reef isinitti hime san
Kuno haala kanaan asparaan ooni liimii irra deeffattaniitiin sirreeffachuu qabdu jechuudha. Haala kanaan jechuudha kuno hunda isaa jechuudha. Kun guyyaa dhaloota keessanitti kun adammoo asparatti hukaan siyuur barzi yir kun bara dhalootaati jechuudha. Wanni isin beekuu qabdan kun guyyaa dhalootaa yoo ta'u hukaan yur barzi dayin kun guyyaa dhalootaa yoo ta'u hukaan siyuur barzi yiriin kun dammoo bara dhalootaati. Kun ka ulaanu guyyaa yoo ta'u kan garaanu baraa jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaa fi wantoota information garaagaraa akka namni argine yoo barbaadan kun asuma baratu hukaan yur contact information jechuudha. Kanaafuu isa kana biraan waa baay'ee argachuu dandeettan jechuudha. Haala kanaan kanneen hundayyuu sirreeffadhaa jechuudha. Kun friendii keessan kan Facebook keessan jala jiru dammoo eenyullee akka hin agarre yoo barbaadan jechuudha. Kun aspara tuttanii jechuudha. Fanpeejaan fi friendii sin jala jiru eenyuyyuu haa ta'u nama kamiyyuu haa ta'u namni biraa akkana jala hin argine yoo jettan fakkeenyaaf asparatti publikiin kun namni kamiyyuu arguu danda'a jechuudha. Namni kamiyyuu Facebook aadii isin jala jiru ta'ee kan isin jala hin jirres arguu danda'a jechuudha. Asparatti dammoo friendisiin kun dammoo akkasumas wannaa jechuudhaaf hiriyoota isin jala jiran jechuu hiriyoota keessan jechuudha. Kana dammoo abbaa barbaadan nam tokko filachuu dandeettan jechuu as keessaa jechuudha. Nama arguu danda'u kana fakkeenyaaf nama lama ta'u sadii haa ta'u kun dhuftaniitumaan akkanatti irratti kuno haala kana irra tuttuqaa deemtaniitiin nama barbaadan as keessaa filattaniitiin akka inni isin arguu godhuu dandeettan dhumara dhuftanii seef ka jedhu kana tuttanii jechuudha. Aspara dammoo ooni liimii jira isin malee nam tokko arguu hin danda'u jechuudha. Kun aspara jechuudha. Kuno anam ooni liirra kaadhe ooni liimii kadu kanarra kaadhe nam tokko arguu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan friendii keessa akka namni hin argine yoo barbaadan jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeettan kunoo kanas jechuudha. Hunda isaayyuu haala kanaan wantoota baay'eetu jira. Fakkeenyaaf waa'ee foolootu jira, wantoota garaagaraatu jira. Kanaaf hunda isaayyuu haala kamiin akka sirreessitan yeroo itti aanu hunda isaa sa'aatii dheeraaf isiniif qabadhiitiin dhufaa. Hagasiif barumsaadha kana eegalaa jirru kanaan sirriitti nuuf waara akkasumas dammoo subscribe share like gochuu hin dagatinaa jedha. Isin jaalannaa. Channel keenya kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Baay'ee isin jaalannaa. Nu faana turaa isiniin jenna. Kanaafuu nu hordofaa yeroo itti aanu barumsa baay'ee tokko namatti tolu isiniif qabannee dhiyaanna. Akkasumas diraamaa garaagaraa diraamaa baay'ee namatti tolu isiniif qabanneetiin dhiyaanna. Diraamaa keenya kana nuuf ilaaluu qabdanii. Oromoon wal gargaaruu qabnaa, tokko ta'uu qabnaa. Rabbiin bilisummaa nuuf haa kennu, waliigaltee nuuf haa kennu, tokkummaa nuuf haa kennu isiniin jedha. Haala kanaan wal gargaarree wal bira dhaabatuu qabnaa. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata ture jechuudha. Kanaaf waan baay'ee namatti tolu isiniif qabannee dhiyaanna yeroo itti aanu jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook irraa ta'e, Imo irraa ta'e, WhatsApp, Telegram akkasumas dammoo waan kamerraa aappii wanta ta'e waan mobaayilaa irra fayyadaman guutuu irraa waan barbaadan nu gaafadhaa. Wanna isin barbaadan isiniif dalagaa deemna. Koomentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Akkasumas dammoo diraamaa adda addaa akkasumas waan baay'ee namatti tolu isiniif qabannee dhiyaanna. Qophiidhaan nu eegaa isiniin jenna. Waan baay'ee tokko nama gammachiisuu fi nama hawwatu waan baay'ee namatti toluu fi sammuu keessan isin bashannansiisu isiniif qabannee dhiyaanna. Kanaaf hadhaaf kanumarratti dhaabna. Horaanuuf bulaa. Barumsa itti aanu walitti deebinaa isiniin jedha. Oromooti yaa qaalii.